Hordoftoota YouTube keenyaa akkam jirtu? Baga gara YouTube keenyaatti nagaan dhuftanii. Har'a kan wajjin ilaallu sagalee jabaa ta'a. Sagalee jabaa ta'a afaan Oromoo keessatti jechoonni sagalee jabaa qabu kan jennu yoo bifamaan wal fakkaatu lama jecha sana keessatti argamedha. Kana jechuun dubbifamaan fakkeenyaaf asitti raa lama fayyadamnee jirra. Akkuma kana dubbifamaan kaanis lama kan wal fakkaatu yoo walitti taane jecha sana keessatti argamna jechi sun sagalee jabaa qaba jenna jechuudha. Jechi sun sagalee jabaa qaba jenna. Fakkeenya akkanuuta jechoota sagal asii qabna. Tokko tokkoon kan ilaallu ta'a. Jechi jalqabaa jecha birraa jedhu qabnas. Baa'ii raa raa haa haa. Bii jabaa miti sagalee laafaadha. Raa naannu garuu jabeessinee dubbisna. Maaliif? Raa lama qabna bakka kana. Raa walitti taanee jira waan ta'eef sagalee jabaa arganna. Kanaaf birraa jennee dubbisna jechuudha. Lammaffaa irratti immoo jecha damma maal lama yeroo dubbisnu hin jabeessina. Damma jennee dubbisna. Bakka kanatti immoo qubee dubbachiistuu aadhaan eegaleeti daa walitti taanee lama ta'ee dhufa. Itti taanee dhumarratti aatu jira. Kanaafuu jabaataa adda jennee dubbisna. Bakka kanatti immoo jecha xiqqaa jennee dubbisna. Jabaataa akkuma argitan qaal lama walitti taanee galee waan ta'eef jechuudha. Bakka kanatti kaa'uudha. Kuu sagalee dhuma kennaa. Baa aa kubaa hin jennu. Laaffisnee kubaa hin jennu. Kubbaa sagalee keenya hin jabaata jechuudha. Baa kana yeroo waamnu jabeessuu qabna. Maaliif? Baan wal fakkaatu lama walitti taanee jira. Jecha sagalee jabaa arganna waan ta'eef kubbaa jenneeti jabeessinee dubbisna. Bakka kanatti immoo jecha karra jecha jedhu qabna. Karra jennee dubbisna. Bakka kanarratti jecha qorra hin jabaata. Qorra jennee dubbisna. Bakka kanarratti immoo bokkaa jabeessuu qabna. Bokkaa jennee dubbisna. Dhumarratti jecha cabbii jedhu qabna. Cabbii hin jabaata jechuudha. Cabbii jabeessinee dubbisna. Cabbii jennee dubbisna jechuudha. Akkuma argitan sagalee jabaa ta'uusaa kan adda baafannu jechoota amma fakkeenya fudhannee ilaalle kanarratti yeroodhuma dubbisnu sagalee keenya kaasnee yeroo dubbisnu bakka dubbifamaan lama ta'ee galetti hin jabeessinu jechuudha. Yeroodhuma dubbisnu jabeessinee dubbisna. Yeroo sana hiikaa nu kenna jechuudha. Sagalee jabaa ta'uusaa yeroo sana hubannaa. Kana fakkaata viidiyoon keenyarraa. Subscribe gochuu, like gochuun dagatinaa. Barnoota bifa dileetiin yeroo barbaaddan description irratti liinkii isinii kennine iimoodhaan, WhatsApp, Google Meetingidhaan nu argachuu dandeessu. Jabaadhaa, nagaa ta'a.